kadhachaa Waaqayyoon kadhanna. Olaantummaan kabajamuun sodaatamuun waaqarratti lafarratti bara baraan siif haa ta'u. Ati isa galateeffamee jajamee faarfatamee dinqifamee dubbifamee haasha'amee isa hin dhumne yeroo hundumaa seenaa haaraa jireenya namaa keessatti hojjettee jecha irratti jecha haasaa irratti haasaa hin dhumne kan nama haasofsiiftu. Ati seenaa haaraa namaa galmeessita. Isa awwaala irraa dhiittee nama goota. Dhagaa rakkinaa namarraa galgalchite tarree nama dhaabudha. Bu'aa bayii dabarsitee ulfinatti nama baafta. Sii kan ija nama gochisu. Olaantummaan kan keeti. Galateeffamuun kan keeti. Kabajamuun kan keeti. Sodaatamuun kan keeti. Dinqifamuun kan keeti. Abbaa biraan qabnu kan galateeffannu. Gargaara biraan qabnu kan galateeffannu. Oolchaa biraan qabnu kan galateeffannu. Seenaa mana keenyaa kan hojjetesi. Awwaala keenya kan banesi. Ba'aa kan nurraa kaasesi. Seenaa keenya kan jijjiiresi. Dhukkuba kan nurraa kaasesi. Kadhidoo kan nurraa kaasesi. Iyyuma kan nurraa kaasesi. Tarree namaa kan nu dhaabesi. Galanni bara baraa siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan kabajamu. Mana baay'ee irraa du'a kaafte. Mana baay'ee salphina oolchite. Mana baay'ee qaanii oolchite. Mana baay'ee gadda oolchite. Garaa baay'ee beela baafte. Ija baay'ee irraa dhimmaanatte. Cufaa nama baay'ee bante. Ati abbaa seenaati. Ati michuu lafa oonaati. Ati abbaa dadhabootaati. Ati gargaaraa hiyyeessotaati. Fira dadhabootaati. Galatatu siif mala. Kabajatu siif mala. Wakubaatu siif mala. Jedhamuutu siif mala. Ati ilma Waaqayyooti galatoome. Afeera hin ta'u. Humnan qabdu. Karaan qabdu. Firan qabdu. Birriin qabdu. Naman taatu. Labariyyaan geessu. Yeroo jedhee dhaadhate diinni ana jira jette olaantummaa kee mul'ifte. Mataa jawweerree jette. Korbaan qabaa mudhiitti kutte. Haddaggoota jilbeenfachiifte. Of tuultota roqomsiifte. Dhugaa dadhabootaa mul'ifte. Faayila hiyyeessaa jalaa baafte. Galataa! Yoo namni dhiise waa'ee koo dhagaa dubbata. Seenaan koon callifamu. Gaarummaan koon dhokatu. Jettee gad dubbatte. Hafuura dubbatu qabna. Onnee socho'u qabna. Argansuun keenya nu hojjeta. Kanaaf nu si galateeffanna. Ituu nu jiru dhagaan sin galateeffatin. Ituu mannatti hojjeta jirtu dhagaan sin galateeffatin. Itu sangguna di mana semua kita juga kasih galateeffate. Galatoome bara bara. Awwaala mu nu oolchite. Muddeet dandanyaachu nu oolchite. Nama salphinaa ta'uu nu oolchite. Nama seenaan cabuu nu oolchite. Maqaa baduu nu oolchite. Dirree galataarra jirra. Nuu bareera. Abaan keenya fayyeera. Salphinni keenya hafeera. Awwaati gaddaan irraa ta'eera. Abeena sorra gargaarsa galata. Injiru gaariin akka kee. Injiru firra akka kee. Firri nu jira inni oolee bulee diina nutti ta'e. Waaddanyaan qabna inni oolee bulee bira kan biraa nutti ta'e. Fira firoomee nutti hafe siin qabna. Michummaan nuufame siin qabna. Garaan keenya sitti gammada. Walli keenya sitti gammada. Kanama galateeffamaa kana nuu laatte. Arga'uu keenyaaf jawween salphateera. Arga'uu keenyaaf dhokkaa'ii gubateera. Arga'uu keenyaaf jalloonni salphataniiru. Warri mi'aa mana kee beennu. Warri jaalalli kee keessa keenya jiru. Si bira dhufneerra. Ba'aa baannee dhufne.
waamicha kennu qaqqabe isin dadhaboonni ba'aan keessan kan tulfaate gara koo kottaa isin boqochiisa waan tokko salphaa baadha ani garraamiidha anarraa bara'e yaa Waaqayyo ba'aa baatanii kan dhufan amma ofirra hadhaban dhukkuba baatanii wangeelan dhagahin hidhaa baatanii sagalee kenna gahin irraa lafaan dhayi warra ofirrattan jibbe jedhan qofaarra lafaan dhayi warra ani fayyuun barbaadan fayyinaan tuqi warra rakkina birratti jibban rakkinarraa kaasu warra dhukkuba birratti jibban dhukkubarraa kaasu warra dhibbina birratti jibban irraa kaasu isa seexan irra kaa irraa kaasu isa diin irra kaa irraa kaasu sakaabira jibban irraa kaasu mana saan irraa kaasu mana bannaagaa irraa kaasu amura saan irraa kaasu kilaatana baana pema pema sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 22 tokkoof laman dubbisaa dubbii kana giddu galeessa godhadheen gabaabaatti walii wajjin sagalee Waaqayyoo ilaalla. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jiraa jedhee deebise. Waaqayyos isaan ilma keessa tokkicha isa jaallattu fuudhi biyya Mooriyaa dhaqi tulloota keessaa isa an sitti agarsiisu tokko irratti qalma gubamu godhi isa anaaf dhiyeessi jedhee. Ameen. Waaqayyo qoree si ilaalaa jedheen dubbadhaa mata dureen koo akkas. Kutaa kanatti Waaqayyotu ifaadha kutaan kun yookaan mul'ataadha. Waaqayyotu gara Abrahaam dhaqee waa itti dubbata. Mucaa kee isa tokkicha isa jaallattu qalii aarsaa naa dhiyeessee akka Abrahaam deebii laanneef fideetti fide Waaqayyo. Mucaa kee naa qaliif mucaa kee isa tokkicha qalii garaagarummaa guddaa qaba. Tarii Waaqayyo nu hin hubanne hin dogoggore maalam bifadheenu maalimmoo Waaqayyoof kenna akka inni hin jenneefi mucaa keessaa tokkicha akka Abrahaam mucaa tokkicha qabu beeka akka Abrahaam mucicha jaallatu beeka mucaa kee qalii aarsaa naa dhiyeessi eessatti gaara Mooriyaa dhaqi. Ilaala yeroo kana Isihaaq mucaa waggaa 17 Abrahaam immoo jaarsa waggaa 117 kan inni qalu immoo ganaa guyyaa 3 karaa deemee naqee mucaasaa qala. Mucaana kee muunaa qalee maal ta'uuf jedhee dhabeettu qoree isa ilaaluuf jedhee Waaqayyo nama qoraa. Waaqayyo nama qoraa. Qoree ilaaluuf jedhee maaliin Waaqayyo Abrahaamin qoree ilaaluu barbaade inni namu ajandaa mataa isaa danda'e. Waaqayyo nama qoraan immoo kan biraa. Kan nama dhibu akka cirracha galaanaa akka urjii Waaqaa sin baay'isa eebba taata jedhee dubbataa tureetu waggaa 100ffaatti mucaa tokkittii kana Abrahaamiif kenne. Ittiin daballe nama 3 hin taane yeroo kana. Tokkichuma kenneef kana immoo dhaqii qalii aarsaa naa dhiyeesse. Akka Abrahaam mucaa tokkicha qabu immoo kunoo wangeeluma dubbata. Isa tokkicha isa kam isa jaalladhu lakkaa Waaqayyo waan nu jaalladhu jaallata. Waan nu hin jaallanne hin kabajamu Waaqayyo. Haleluuyaa. Mi ameen jedha. Qabeenya kee jaallatta qote qabeenya kee sana Waaqayyo jaallata. Waaqayyo kiristaana jaallatu baay'ee qoccona. Waaqayyo kiristaana jaallatu baay'ee qora. Waaqayyo kiristaana jaallatu baay'ee fattana. Maaliif jennaan kan isaa waan ta'aniif bara baraan akka yaada isaatti akka jiraataniif mootummaa isaa keessa guutuu ta'anii akka amaniif warra baay'ee jaallatu baay'ee barsiisaa baay'ee qora baay'ee
waan dorraka yoo barbaade tutufa yoo barbaade raabana yoo barbaade ngursha yoo barbaade kabulch warra kam warra baay'ee milkaa'insi lafarraa waaqayyoon jaallatamu miti. Birrii baay'ee qabaachuu waaqayyoon jaallatamu miti. Zinnaa gaarii qabaachuu waaqayyoon jaallatamu miti. Taayitaa olaanaa irra taa'uu waaqayyoon jaallatamu miti. Waaqayyoon jaallatamuun yeroo hundumaa waaqayyoochi wal kominikeet gochaa jiraachuu. Ameen jettaa. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 12 keessa namni qorumsa isatti dhufe obsaan dandeeyaa gammadu. Qoramee erga ilaalame booddee jireenya isa waaqayyo warra isa jaallatani abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Isa kam? Isa waaqayyo warra toloota abdachiise sana innis akka gonfootti argachuuf jira. Kan maal ta'e? Qoramee kan maal ta'e? Kan ilaalame. Kanaaf namni qorumsa dhufe maal ta'u? Abrahaamiin waaqayyo baay'ee jaallata yoo ituu ni dhalan godhatin. Abrahaam baay'ee waaqayyoon jaallata yoo ituu dhalan godhatin. Ituu Yisihaaq hin jiraatin yeroo hundumaa mana Abrahaam keessa aarsaa jira, galateeffannaa jira, ilillee jira. Kanaaf mucaan dhufnaan inni durboowwaniif argamnaan galanni mana kanaa badeeramoo jira dhaqee qosoqqosee gaafannaan waaqayyo akkuma duriiti. Galanni mana kee akkuma durii haa ta'u. Gaafa kiisiin kee fuddatus, gaafa barcumni kee guddatus, gaafa maqaan kee mul'atus, galanni mana kee akkuma sanaa ta'uun jedhe. Kan nama Abrahaam mucaan jiraatte jiraachuu baate, kakuun raawwate raawwachuu baate, kan Abrahaam wal qixxeedha. Ulfinni waaqayyoof kennamu birriif hin kennamu, ulfinni waaqayyoof kennamu barcumaaf hin kennamu, ulfinni waaqayyoof kennamu silxaanaaf hin kennamu, ulfinni waaqayyoof kennamu siyaasaaf hin kennamu, ulfinni waaqayyoof kennamu biizinasiif hin kennamu, ulfinni waaqayyoo kan of danda'edha. Mee ameen jedhaa kan jedhee tokkumatti kennee ilaale sitti kennee fi ilaala waaqayyo. Guddinni kiristaanaa iddoo tokko beektumatti kan inni goguun maaliif beeku ishee kanatti nu ilaalle teesti nu godhe. Mee mucaan koo kanarratti nama kanarratti na kabajji kanarratti na sodaata kanarratti ulfina naa kenna yommuu ulfina laatu ulfinuma sitti dabala. Yommuu kabaja laatu kabajuma sitti dabala. Yommuu isa argattee ulfina laachuun hiiftee waaqayyoo ulfina laata hin geenye kan mucaa koo ta'e sitti dabala. Ulfina barbaannaan ulfinichumaaf jiraadha. Ameen jettu. Tokko kennee maal laate qalii naa dhiyeesse. Sakam isa tokkicha isa jaallattu kun gaaffii guddaadha. Abrahaam mucaasaa fudhatee qoraan fuudhee billaa fuudhee aaduu fuudhee mucaasaa qaluu ka'e. Maal ta'e? Mucaasaa qaluu deeme. Gaafa karaa ga'u mucaan gaaffii gaafate nama guddaadhaa jedheera. Aaduun jira, qoraan jira, billaan jira, abiddi jira, oolaan qalamu meerrennaan waaqayyo oolaa qopheessi jennee waaqayyo Abrahaamiin mucaa kee qalee. Bara keessatti waaqayyo waan baay'ee ulaa jirrutti fatanaa waaqayyo jala akka jirru beekuun gaariidha. Dirree jirrutti Yesuus jira moo hin jiru? Warra hojjettanis waaqayyo dirree jirtanitti mootummaa caalaa isa waajjiricha hogganu caalaa waaqayyo si ilaala. Inni mana namaa hojjetus waaqayyo si ilaala. Inni waldaa tajaajiltus waaqayyo si ilaala. Ulaa makaa'etti si ilaala. Yoo isa kanaaf amanamne kan biraatti dabarra. Edaame carraa qabdanitti fayyadamaa bor kan waaqayyooti. Biyyi lafaa kun bor lafa geessu hin beektu, bor waan dhufu hin beektu, carraa sii kennametti fayyadamee. Maqaan isaa haa ulfaatu. Ina jedhame dheehuuf waaqayyoon dhaga'uu caalaa wanti nama kabaju hin jiru firoo tokko.
Waaqayyoon naga'u caalaa wanti ulfina namaa kennu wanti simboo namatti godhu jiru. Abrahaam tole jedhe haadha manaan hin mari'anne gaaddanyaan hin mari'anne ollaan hin mari'anne qofaatti itti mamee qofaa maka'e. Ameen. Isa Waaqayyo jedhe dhagahin jiraata. Qormaanni Waaqayyo qormaata ittiin guddatanidha. Qormaanni Waaqayyo qormaata ittiin mul'atanidha. Qormaanni Waaqayyo qormaata ittiin milkaa'anidha. Tole jedhee ka'e Abrahaam mareen dhandhe. Akkuma nama fiilduu deemee mucaa fudhatee deeme abbe jaarsi. Dhageettii Waaqayyo sitti dubbate kan biraa sheeriin godhin mul'ata kee irratti diskeetiin dhiyeessin faallaa mul'ata kee hedduudha. Diinni mul'ata kee hedduudha. Cabsaan mul'ata kee hedduudha. Mormaan mul'ata kee hedduudha. Isa sitti mul'iseetti mul'ata kee fudhadhuu itti buufi. Gaafanni dhabu isa gargaaru warra horii oofanii deeman asuma turaa jedhee mucaa fuudhee gaafanni iddoo aarsaa qopheessee dhufu Waaqayyo callumadhee ilaala. Maaluuf qoraa jedhaka. Gaafanni mucaa qabee kuffisee billaawwan irratti ol kaasu sagaleen dhufe. Waaqayyo amma kanatti cakkanaa. Toleedhaan oliin galu. Waaqayyo wanta godhisiin jedhe amma gootutti milkaa'uu hin danda'u. Amanuma Waaqayyooti. Maqaan isaa haa ulfaatu. Eeganni mucaa irratti billaa ol kaasee naaf abboomamuu kee argeera. Maal ta'uusaa barbaade Waaqayyo? Akkati na jaallattu amma inni durii fakkeessaa ta'uu danda'a. Inni ammaa garuu kanaaf ennaan ani jaalala kee baruu barbaade malee dhiiga mucaa kee barbaade miti. Anuu qabaarsaaf kan ta'e. Gaafa galagalee laalu oolaan hin dhaabata. Ameen jedhaata. Inni qaluu dhaqes, inni qalamuu dhaqes, isa Waaqayyo qopheesse oolaa qalanii eebba dachaa marratanii galan. Eebbifamuu barbaadda taanaan isa jalqabaa Waaqayyoof tole jedhu. Qormaanni Waaqayyo badiisa miti. Waaqayyo amaadhaan maal hin ta'u? Nama shinqorwe Waaqayyo nu bilcheessuun nu qora, nu milkeessuun nu qora malee nu balleessuun nu qora. Mee ameen jettani? Mata qabsaa gara dhukkubbii kalee waamatinni jaankaa xinnoo nu tuttutu sanaani yeroo hundumaa ajandaa hin godhannu. Abiddaan iyyuu hin qorama. Maaloon warqeen inni sibiilli iyyuu egaa abiddaan qorame warra jireenyi bara baraa warri gonfoon ulfinaa dura isaanitti qophaa'ee jiru immoo caalmaa qorama. Inni tokkoffaan Waaqayyoo maaliif nama qoraa jedhee jalqabe? Abboommi isaa akka eeganiif hin eegne ilaaluudhaaf. Waaqa kan nama qoruufi abboommi isaa akka eeganiif hin eegne ilaaluuf jedheetu qora. Akka jedha seera keessa deebii 8:2. Seera keessa deebii 8:2. Waaqayyo gooftaan keessan gadi isin deebisuudhaaf gara keessan keessa waan ture abboommi isaa hin eegduuf hin eegdanii keessan beekuudhaaf jedhee qoree isin in ilaala jedhe. Karaa inni lafa onaa sana keessa waggaa 40 kana isin adeemsisaa tures yaadadhaa. Abboommi isaa hin eegduuf hin eegdanii keessan ilaaluudhaaf jedhee Waaqayyo qoree isin ilaala. Waggaa guyyaa 40 fuudheetu waggaa 40tti jijjiireeti deemaa. Waggaa guyyaa 40 maalitti? Waggaa 40 guyyoota waggootatti geddare guyyaa tokko waggaa tokko nabbaasa'ee itti bobba'e. Akka jedhagaa kophee miillarraa dhumne wayyaan irraa ciccimne hin beelaan hin eegotane namni madeema miilli isaa guddachaa deema carqiin duukaa guddachaa deema. Ameen jedhaata. Gaafa si qoru koo fatanaa akkanitti immoo attu ayyaana sitti kenneera. Irreen mo'icha sana wajjin jiradha. Sabni kun garaa isaatti dhaam. Abboommi koo hin eegamoo hin eegu jedhe ammame isa narra waldaa buunne akka babbareenne nutti badaa goddaa hin qabu Waaqayyo. Fatanaanni guddaan borii jalqabu. Dabinoo gaafa taaksii keessaa
gaafa kaaffee, gaafa waatiraa, gaafa safaraa, gaafa naannoo irra qofaa deemaa oollu achirratti nu ilaala Waaqayyo. Isa lafa namni nu agarreetti. Na dhaga'u moo nan dhaga'amu? Inni taan Waaqayyo maaliif nama qora? Garaa isaanii guutuu akka isa jaallatan beekuuf. Abrahaam na jaallata moo nan jaallatu jedheetu isanni jaallatu akka inni qaluuf gaafate. Akka jedha seera keessanii boqonnaa 13 isin dubbii raajii sana yookiis namicha abjootu sana hin dhaga'ina. Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuudhaan isa jaallattan beekuudhaaf qoree isin ilaala. Akkasin maal gootan? Garaa keessan guutuu akka isa jaallattan yeroo hundumaa gatii jaalalichi nama baasitu baasaa jiraanna. Jaalala inni jedhame Kiristoos deemee mana namaa qosoqqosee dhufee barcumarra taa'ee haasaa geggeessee jaallate miti. Fannoo yaabbatee qullaa buusee waraanamee angaggaa dhukee dhiiga coccobsee gonfa goraatti mataatti kaa'atee alangaa sibiilaan reebamee jaallate. Yoo Kiristoos eewun yeroo jaallate nama yeroo jaallate namni immoo Waaqayyoon jaallachuudhaaf akka daa'imman barsiisaan filannoo nuu kaa'ee ilaallee waan filannetti marruu miti jaalala Kiristoos. Jaalala Kiristoos gadda taanaan agabuus bulchuu danda'a, mana dhasa galchuu danda'a, sireessisuu danda'a, sitti tursiisuu danda'a, namni akka sirra deemu gochuu danda'a. Daawit akkeedha. Macaafa faarfannaa isaa keessatti ati nu qorte akka warqeetti akka meetiitti ba'aa ulfaataa saggoo keenyarra keessee namoonni isaan dugda keenyarra akka yaa'an goote abiddaa bishaan keessa dabarree kana keessaa immoo bal'inatti nu qoran hin jedhu maal nu goote? Nu qorte. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Kiristaana kan jechisiisu laayinii Waaqayyoo keessa gaafa darbuudha. Gaafa waldaa dhaqu miti, gaafa faarfatu miti, gaafa qonnoo kennu miti, gaafa raaju miti, gaafa seexanni hiitu miti, gaafa du'aan ka'u miti. Kun Waaqayyoo kaayyoo isaatiin raawwachuuf godha. Jireenyi garuu sana miti. Ameen jedhame. Haleluuyaa. Akka isaan isa jaallatanii hin jaallanne adda baasuuf jedhee maal godhe? Garaa isaanii guutu. Jaallattu? Wana jaallattan maal taa'e? Guddisaa dubbadhaame? Yoo maal taatan? Waaqayyoon jaallachuun jiraannaan inni kan salphaadhaan firoo tokko. Jireenyi keenya hundumtuu goolamaa kan ta'e maanni beektu ishuu ishee kan taatu yookaan immoo meen poointi ishee taatu jaalala Kiristoos irratti hidhamne. Phaawulos akkeedhe eenyutu jaalala Kiristoositti gargar na baasa? Billaamoo beela. Sodaachifamuu moo doorsifamuu? Homtuu jaalala Kiristoositti gargar na baasa. Sadaffaan karaa isaa irra ina deemuuf ina deemanii isaanii ilaaluuf jedheeti. Waaqayyo kan qore nu kan qore yeroo baay'ee qormaanni kan nutti dhufu karaa koorra jirti moo hin jirtu? Abboota firdii 2:22 dubbisa. Sabni Israa'el akkuma abboota isaanii harka koorra karaa koorra ina deemuuf ina deemanii isaanii saba achi lafa onaa sanaan qoree isaan nan ilaalaa jedha. Maal ta'uu isaanii? Karaa koorra ina deemuuf ina deeman isaanii sabuma wallaa isaanii jirutti kaasee qoree ilaalee yoo barbaade manuma kee keessaa nama sitti kaasa, yoo barbaade waajjira kee keessaa sitti kaasa, yoo barbaade waldaa kee sitti kaasa. Maal gochuuf? Si ilaaluuf. Karaa koorra deemuuf hin deeman isaanii ilaaluuf jedhe. Karaa Waaqayyoo jireenya. Karaa koorra hin deemuuf hin deeman isaanii. Jirraa karaa Waaqayyoo. Jirraa yaada Waaqayyoo keessa. Akka yaada Waaqayyoo moo akka yaada foon keenyaatti deddeebi'aa jirra? Akka yaada Waaqayyootti moo akka yaada namaatti deddeebi'aa jirra? Akka yaada Waaqayyootti moo akka yaada biyya lafaatti deddeebi'aa jirra? Ni kottaa bilaalla. Kottaa waa'ee namatti quba qabuu hin dhiifna. Kiristoos ikkoo wikkilinnaan laanne abaluun naa qoradhu hin jenne dhimma abaluu naa gabaas hin jenne ana nama dhimma eenyuu natti hin taane itti dubbachuun malee
jireenyuma koo kan eeggadhuuf addaamu irratti dirqama qaba. Isirratti dirqaman qabu garuu sagalee Waaqayyoo isinitti himuuf dirqaman qaba. Kottaa of ilaalla karaa Waaqayyoo irra jirra. Yoo dhufe Kiristoos daandii kamirratti nu argata? Hammatuu dhufe Yesuus ganama kana iddoo kamitti nu argata? Daandii isa kophaa irratti nu argatamoo? Daandii amee irratti nu argatamoo? Daandii jibbaa irratti nu argatamoo? Daandii ejjaa irratti nu argatamoo? Daandii annaa irratti nu argatamoo? Daandii garaagartummaa, daandii guruuppii, daandii naannummaa irratti nu argatamoo? Daandii Kiristoos irratti nu argata yoo dhufe. Karaa koorran deemuuf hin deeman isaanii. Karaa Waaqayyoo galmaan nama gala. Karaa Waaqayyoo ulfinaan nama gala. Dhugaa Waaqayyoon sitti hima. Dhukkuba kaneef garaachaatti fayyadee galuurraa gaaffii dhukkuba sammaa kanatti fayyadee tu galte isheen oof isheen baddi. Meejeriidha kun yookaan immoo dhimma isa ijoodha kun. Nu ilaalaa jira Waaqayyo. Karaa maalirra jirra? Daandiin keenya daandii Waaqayyooti. Oolmaan keenya Waaqayyoo wajjin, deddeebiin keenya Waaqayyoo wajjin. Micalleedha amma utuu waa'ee namaa yaannuun an keenya akka hin daganne. Utuu waa'ee namaa canne qabnu an keenya akka hin namne. Utuu waa'ee ishee sanaa qubatti qabnu, utuu waa'ee gurbaa sanaa jennu, utuu waa'ee intala sanaa jennu, an keenya takka nutti hin dhiinetti qottaa kan ofii keenyaatti deebina. Diimsi keenya, oolmaan keenya, deddeebiin keenya karaa Waaqayyoo irraa. Irraa karaa Waaqayyoo. Irraa daandii Waaqayyoo. Of ilaalaa, ana ofii koon ilaalaa. Yoo sanan taane waldaa dhumnee guunnee galuun sibsabaa biyya lafaarraa garaagarummaa hin qabu. Hin faarfannee jubbifnee nuttoo hin galle nun hallaqee. Gubbaa irratti galma hin qabnu taanaan waa'ee nu baasu. Mana galgalaan argannu taanaan dhimma nu baasu. Galgalli keenya hin boqotu taanaan waa'ee nu baasu. Isa Kiristoos nuuf ijaaruuf ol ba'e mana sanatti dhaqnee hin gallu taanaan wanti namarratti bu'uun hundumtu waa'ee nu baasu firoota koo. Karaa koorran deemu moo hin deeman? Namoonni baay'een karaa Waaqayyoo irra miti karaa namaarra yoo jira. Waama garaan isaanii isaan ajaja godhu. Dhugennaaniin dhugu, ejjennaaniin ejju, hatennaaniin hatu, sobennaaniin sobu, xuuxennaaniin xuuxu, qaamennaaniin qaamu. Garaa isaaniif isaan hoggan. Karaa garaa isaaniirra jiru. Karaan gaarii fakkaatu jira. Oomishaa garuu karaa maalii kan ta'edha? Karaa badiisaa kan ta'e. Waaqayyo daandii badiisaa irraa nu haa deebisu. Namni gaafa rakkattu dhufee wabiisii ta'u tokko hin jiru Kiristoosiin malee. Nama wabiisii hin taane abdiin godhateen wabii keetti hirkadhu. Mee Kiristoos wabii koota dhaabe. Hiteera dabalaa jedhaa. Dabalaa jedhaa. Bishaan badiisaan baraka kuumuufaa. Bukkaatu roobatu roobe lolaan lola'ee inni qimsee hin fite. Bishaan badiisaa bara kanaa immoo milikitan qabu. Bishaan badiisaa bara kanaa immoo sagalee hin dhageessisu. Ituun beekiin nama fida. Jiraachisa malee barannu jiraachisa miti. Barri gooftaa miti nuyi. Gooftaa baraa Waaqayyoon qabna. Warri Waaqayyoo wajjin deeman galaana citee dabarsa. Warri Waaqayyoo wajjin deeman abiddatu bishaan ta'ee dabarsa. Warra Waaqayyoo wajjin deeman Yaarikoo darammasee dabarsa. Chaalenjiin baraa mo'atu. Chaalenjiin siyaasaa mo'atu. Chaalenjiin qilleensaa mo'atu. Isa qaalutu wajjin jira. Deemsa gwaaddanyaa wajjinii, deemsa faayidaa wajjinii, deemsa bu'aarraa wajjinii caalaa, deemsa kee Waaqayyoo wajjin godha dabboleessa koo. Waaqayyoo si wajjin dhaabata. Waaqayyoo harka si qaba. Waaqayyo faana sii bu'a. Waaqayyo rispoonsera sii ta'a. Waaqayyo darbee sii lola. Waaqayyo wajjin ta'a. Nooyeedha. Adeemsa isaa hin wajjin godhatedha. Waaqayyo wajjin godhate. Akkaayiduun ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ዋቀዮችን ጎዳተ። ሰበበ ደምሰሳ ዋቀዮችን ጎዳተ። ዋቀዮ jalqaba ይፋለ ብጀሰ ቶሎን ዋቀዮችን ጅራታን ይፋለም ምደባ ቶሎን ዋቀዮ ሶዳቻ ጅራታን ዳንዲን በረማ ቶሎን ዋቀዮ ከበደን ብድሩን ቆጣ አትገሩ ረፍቱን ታይ ኦፊን ገቲን ገራቄ ተብላቲ ወጣ ታቀታ ጉዮታ ተብላቲ ዋንሳ
Guadanyaan akkam jaallattu mataa qabatee si awwaala malee si wajjin awwaalamu. Soba murga. Haadha manaa keessa abbaa manaa. Obboleessaas obboleettii abbaas ta'edha. Inni garuu awwaala dhiigee si baasa. Inni garuu awwaala dhiigee si baasa. Kottaa. Cimsinaa Waaqayyo wajjin. Isa namarra sitti kolfitee borsi hin beekne tini godhachuurraa michuu kee Waaqayyoon godha. Wagana kee Waaqayyoon godha. Gaartii meeqa ofitti naanneessurra jilbeenfadhu ergamoota Waaqayyoo fudhadhuu bayi. Yaa Waaq jedhii bayi ergamoota isaan si dursa. Yaa Waaq jedhii bayi abidda isaan si geggeessa. Qora Waaqayyo. Qormaan ni jiraare isa akka biddaan jira. Jira qormaan. Jira qormaan. Qaxxaamura milkaa'uun barbaadina. Waldaa dhuftanii hin fayyitan beektaniittu. Waldaan gamoodha yookaan waldaan addaraasha malee jireenya miti. As miti hin fayyin murtoonni Waaqayyoo wajjin qabnoodha. Ameen jedhaa maaloo. As dhufu duwwaan of hin goyoomsinaa namoonni akkasii haa dhufu guyyaa Waaqaa. Guyyaan keenyaa dhufa jedhaame. Namni dheebuu walii qabu waan lafaa kanaan hin machaa'u. Rakkina isheen hin joonja'u boroo kiyaa tokkaa. Uufa isheen hin gatantaruun boroo dhiisee deema. Haleluuyaa. Ol ilaalaa jirta taanaan ciqileen jallootaa situun nagaamu abboo. Arrab ishee si marsee akka billaasi gara gosii dhanna keettuun lixu abbee. Lafa geessu qabda kaa'ate. Warra irra galagalaa ganama cuubii arrabaan si caban gaafa isaan paastaa ta'an adolfinaan keessaa baata. Ciqileen ishee waajjira keessatti malee galma Waaqayyooti sirratti hojjetu qaba. Ameen jaaliyaa. Ituu mootii guddaan jiru, ituu leenca jiru adadan sodaati. Inni leenca jedhame. Kanaaf wangeelli maayidhaa. Kanaaf ani immoo isaan ka'eedha. Ituu nama tokko boosiftu dhugaa Waaqayyoo barcumis hin baatu. Ituu nama tokko gadi qabdu buddeensi hin si baatu. Guddaa qabda. Deem karaa Waaqayyoo. Jireenya irratti hin godhan jedhin itti gaafatamummaa kee inni aduu kana itti gaafatamummaa fudhatee si bariisise. Aduu kana keessa akka jiraatu itti gaafatamummaa kee fudhateera. Silaammaa dukkana godhee hambisa si bariisisuun isaa akka itti fuftuuf hin jedhe ana. Mee itti na fufsiisa jedhaaka. Dabalaatee dhaaka. Karaa Waaqayyoo irraa adeemu. Daandiin mataa keenyaa nu hin baasu. Filannoon dhuunfaa keenyaa nu hin baasu. Baay'ee fiigamee yeroo qofantu jira. Baay'ee yaalamanii yeroo kisaaramu jira. Kan Waaqayyoo wayya. Mee kan keenaa wayya jedha. Ibroota 11:17 dubbisa. Arfaffaani waaqummaa isaa ittiin of barsiisuudhaaf qora. Eenyummaa isaa waaqummaa isaa ittiin of barsiisuufitu qora. Abboota firdii 3:1. Waaqayyo namoota Israa'el warra lola biyya Kana'aan keessatti ta'e hin argin qoree ilaaluudhaafis saba garaagaraa achitti hin hambisee jedha. Maal gochuuf jedhe qoree isaan ilaaluuf jedhe isaan warra kam warra lola biyya Gibxii keessatti ta'e hin agarre. Eega biyya Gibxii ba'anii warra dhalatan seenaa malee qabatamaatti warra hin agarre. Waggaa 450 Israa'eloonni dhoqqee dhiituudhaan tumamaa boo'aa cannaqamaa turan. Warri achii ba'anii karaatti dhalatan immoo waa'ee Waaqayyoo seenaa malee jireenya isaan beekan waan ta'eef waan qammasiisaa jedhe Waaqayyo. Yesuus jireedha. Si dhiphises, gad si buuses, ol si baases, tole jedhii nama baata. Waaqayyo jiraata taanaani ka guummee jalloota biraa butee si fuudhee deema. Qonqaayima biraa si fuudhee deema. Warruma boolla sii qottu biraati ati tawwaala melee si baasa. Warruma gaafa hundumaa biyyoo guddee keetti guurtu ana jira nama leelan mitu. Ilaame kaasa kake warra amman jirutti guddatu siin jedhani sirraa jeesee si guddisu. Ama jaa'ibaadhu. Warra jabina isaanii ilaalatanii humna isaanii ilaalatanii ana jira na sirra taa'e humna sirratti qaba aboo sirratti qabadanii warra of tuulummaa baay'isanii iddoo yuun geddara miti sirra.
Sirraaq. Sagalee raajii. Sagalee raajii. Sagalee raajii. Sagalee raajii. Saradiinia. Sagalee raajii. Walakiyaandoo. Coba injiraatu. Ani jabaara seeruuti jabaarin dhufata. Baarana jabaatu jabaatti dhufa. Me jabaan koo jabaatti naa dhufa jedhee. Dabalaa jedha. Shaakiin jedhinaa waan Waaqayyo jedhu ilaala. Nama sadiitu jirtu Waaqayyo natti maayira. Ittuma sinii dhufa. Keessumaa tokko. Hammati Waaqayyoon gantuutti si geessaa. Hammati Waaqayyoon arrabsituutti si geessaa. Waan keene situ na gadatu hin ta'in, natu si gadatu hin ta'in, rakkisaa sirraa qabsee. Isaruma akka isa sodaatan ilaaluudhaaf isaan qora. Akka isa sodaatan ilaaluudhaaf isaan qora. Ba'uu diddama. Museen immoo saba sanaan Waaqayyoon sodaachuun isin bira akka jiraatuuf isin cubbuu akka hin hojjenneef Waaqayyo qoree isin ilaaluuf waan dhufeef hin sodaatinaa jedhe. Qoree isin ilaaluuf isin immoo cubbuu akka hin hojjenneef gara keessan dhufe. Na sodaatu moo? Jadi itu boleh. Waaqayyo waan hundumaa kan nuti sirriidhaan nama tokko. Sochoreedha. Takka duru koo magara malee kan sitti dhiisetu. Takka daandii maayembaa kan sitti dhiisetu. Waaqayyo duratti milkaa'e namni si haa jibbitu namni gad si haa guutu. Namni lafa barbaadde dullaa gadi gad si haa baaftu iddoo qabda. Ani iddoo qaba isa kana. Ijoollee Waaqayyo iddoo jira. Ijoollee Waaqayyo bakka jira. Waaqayyo Abrahaamiin maal godhe? Akkanni isa jaallatu ilaalu maal laa godhi? Isa jaallatu isa tokkichi maal laa godhi? Guyyaatti qorfatanaa Waaqayyo jala oolla. Yookaan haadha manaa keessatti kaasa, yookaan abbaa manaa keessatti kaasa, yookaan sarara addunyaa kaasa, yookaan immoo alaqaa kaasa, yookaan baay'ee qaba. Calluu beekteeffadhu Waaqayyo. Fatanichi darbee ulfinnetti bu'a. Sagalee isaan fayyadu. Ol kaasaa harka keessan ol kaasaa. Harka keessan ol kaasaa ol amantan. Laabiidhaa qaba mahantana itti bileena. Inni ramadamtee qaxxaamura jireenya namaa irratti karoora baafattee baatu. Jireenya namaa salphina jireenya namaa yelloo jireenya namaa karoorfattee saganteeffattee dhiiga dhangalaasuuf lubbuu balleessuuf gaddan teessisuuf dunkaana gaddaa dhaabuuf buddeen gaddaa nyaachisuuf naasuudhaan mana namaa jeequuf elaa mormuutti deebi'aadha itti Kan paketan si deebisa mo. Kan paketan si deebisa. Ishee kunoo kana lallabdi wangeela ala kunoo. Sagalee guddaa isa cadhii bahe. Sagalee guddaa. Taalta tokko. Ola. Sagalee guddaa ni bahe. Eenyee bahe saboo bahe. Ola. Ooti si gadi. Arage bata. Eenyee bahe. Tokko. 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 Sagalee guddaa eenyee bahe kaanyo. Nanna kee bahe. Muy malo nang kumata. Nanna kee bahe. Eenyee bahe nanna kee bahe tokko. Lama. Sari.
kun yeroo ba'anii gara namitti kee duukaa haa ta'u.